Tole mata dureen itti aansinee ilaallu Basic Measurement in Epidemiology. Safaroota bu'uuraa kan epidemiolojii keessatti itti gargaaramu. Jalqaba epidemiology is mainly quantitative science dha. Epidemiologiin saayinsii lakkoofsaati. Saayinsii waa ittiin shalagan. It measure of disease frequency are basic tool of epidemiological approach. Meeshaan ijoon epidemiolojii keessatti itti fayyadamnu safara hamma dhukkubaati. Heddumina dhukkubaa. Health status of communities assessed by collection, compilation, analysis and interpretation of data on illness, on death, on disability, and health service utilization. Haalli fayyaa uummata tokkoo kan itti ilaalamu ragaalee garagaraa walitti qabuudhaan akkasumas ragaa san bakka takkatti analyze godhuudhaan hiikatti kennuudhaan saniini ibsama haalli fayyaa hawaasa tokkoo. Ragaalee daataa illness irraa argamu morbidity data akkasumas mortality irraa disability health service utilization ragaaleen garagaraa kuni community keessatti laalameeti itti fayyadamna. Kanaafuu the number of case in given community hammi keeziidha community tokko keessatti can give more epidemiologic sense if they are related to size of population. Yoonii fi heddumina hawaasaatii wajjin hidhata kan qabaatu taate hawaasan keessaa yoo ka fuudhamu taate ibsa bal'aa qaba. Ibsa nuu kenna. Such type of number of cases with population sizes lakkoofsa keeziidha lakkoofsa ummataatii wajjin walitti hidhuun kuni can be determined by calculating ratio, proportion and rate. Wantoota akka ratioodhaa, proportioniidhaa fi rate faa shalaguudhaan saniin argama. The most important epidemiological tooliin maali jaanii yoo si gaafatan? Meeshaan ijoon epidemiolojii keessatti ittiin fayyadamnu used for measuring disease is rate dha. Dhukkuba tokko ittiin kan safarru rate dha. Inni jalqabaa nambara. Number jechuun lakkoofsa. It is the count of case of disease dha. Lakkoofsa keeziidhaa saniiti. Keezii dhukkuba sanii. Health problemiidha. Akkasumas number of days dha. Du'aatii san dhukkuba san rakkoo fayyaa san nambareedha. In epidemiology number have only limited value. Gatii daangahee qaba epidemiology keessatti. Or they are lack meaning. Hiikaafaa guutuu kennuu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf in 2003 there were 300 cases of AIDS in CTA. Bara 2003 keessa magaalaa jedhamtu keessa keeziin AIDSidha 300. Keezii 3,500 CTB keessa jira. Kanaafuu limited value qaba jechuudha. Nambariin as keessatti hawaasa keessaa dhufe hin dubbatu. Inni lammaffaa ratioodha. Ratio jechuun magnitude of one condition occurrence to another. Hamma ulfaatina takka immoo cimina rakkoon tokko rakkoo isaanii wajjin. Rakkoon takka rakkoo takka keessa. Ratio wanni ittiin shalaytu. It express x ratio 1 xy dhaan akka x over y dhaan akkaataan itti ibsan. Numerator is not component part of denominator. Inni waamamaani kutaa waamsisaatii miti. Tokko tokko keessa hin jiru. Ratio fakkeenyaaf sex ratio yoo fudhanne. Ratio saalaa male to female ratio dhiiraa fi dhalaan ratio isaanii yoo laalle. Ratioon magnitude haalli tokko keessa itti jiru. One condition occurrence to another. Inni sadaffaa proportion. Proportioniin specific types of ratio. Gosa ratioodhaa keessaa isa murtaawaa. In which numerator is included in denominator. Amma inni tokko keessa jira.
The result is expressed as percentage. Bu'aan isaa bifa percentiitiin ibsamu. Fakkeenyaaf the proportion of all births that was male. Proportionii ijoolleen dhalatte hundi dhiira ta'uudha. Ijoollee dhalatte keessa proportionii dhiiraa yoo fudhanne kana shalaguudhaaf male births baay'isuu dhibbaa hiruu male plus femaleedhaati. Amma numeratoriin maleedha. Garuu denominatoriin keenya maleedhaa fi femalein ida'ama isaa ka jalaa sana. Kanaafuu numeratoriin denominatorii keessa jira jechuun akkana. Proportioniin isaa. Inni afuraffaadhaa reetiidha. Reetiin special formii proportioniiti. Laal. Proportioniin specific type ratioodhaati. Reetiin ammoo special formii proportioniiti. That include time dimension. Yeroodha qaba. Time dimension qaba. It is considered the basic measure of disease occurrence as rate. Lakkoofsa argama dhukkubaa. Dhukkuboonni kun hangam takkaatu argamee bu'uurri safaraa isa kana. Reetii yeroo safaramu number of event in specific period tahee waan sanii yeroo san keessatti baay'isuu keedhaa hiruu population at risk of disease event in specific period yeroo san keessatti namoota carraa waan san mudachuu qabu. Keeni nambariidha. Dhibba tahuu danda'a, kuma tahuu danda'a, kuma kudhan, kuma dhibba, miiliyoona tahuu danda'a. Fakkeenyaaf reetii miiziliidha. Miizil case in under 5 yoo shalaguu barbaanne miizil case hiruu namoonni population at risk ijoollee amata 5 gadii hunda under 5 children baay'isuu keedhaati. Keettiin baay'if. Egaa reetii dubbanne reetiin tun gosa sadii jira. Types of rating there are 3 types of rating. Crude rate, specific rate fi adjusted rate jaaniin. Crude rate rate summary rate based on actual number of events. Lakkoofsa dhugaadhaa sanirra hundaa'u. Cuunfaa takka immoo guduunfaa lakkoofsa saniiti. Barzii takka deeziidha. Lakkoofsa nama dhalatee ka du'e. From total population over given time of period. Yeroo san keessatti lakkoofsa hawaasaa san keessa. Fakkeenyaaf crude birth rateedhaa fi crude death rate. Crude birth rate shalaguudhaaf akkamitti shalaynaa hanga ijoollee dhalattee san divided by total population baay'isuu keedhaati. Crude death rate illeen akkasuma. Advantage isaa maali? Crude kana. Advantage isaa waa sadii. Tokko actual summary measureedha. Cuunfaa safaraa ka dhugaadhaati ka amma jiru. Calculable from minimum information. Odeeffannoo xiqqoo irraa safaruu dandeenya. Widely used despite limitation. Danqaa tokko malee sirriitti itti fayyadamna. Disadvantage isaa maali? Rakkoon inni qabu difficult to interpret due to variation in composition. Qabiyyee isaa keessatti wantoota garaagaraa waan qabuuf hiikaatti kennuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf umriidhaa fi saala faa qaba. Kanaafuu umriin tun meeqaa du'e, saalli kun meeqaa du'e osoo hin ta'in akka waliigalaatti kan inni dubbatu. Gosti reetiidhaa inni lammaffaan specific rate jedhama. Specific ratiin it is types of rate which apply to specific subgroup. Gareelee hawaasaa tokkorra akka xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf eejii yookaan seksii irratti takka saala san yookaan umrii san. Denominator should be population in that specific group. Denominatoriin keenya hawaasa umrii san keessa jiru namootachi keessa jiru not total population hawaasa guutuudhaa miti. Except for cause specific rate yoo taate malee. Cause specific rate yoo taate malee total population hin fayyadamnu. Infant mortality rate, neonatal mortality rate, maternal mortality rate, age specific mortality rate ka jennuun gosoota specific rateedhaa jala jira. Faayidaan isaa maali? Rate supply homogeneous subgroup. Gareelee sanii bifa wal fakkaatuun haammata.
it detailed and useful for epidemiological and public health purpose. Kaayyoolee qorannaa epidemioloojiitiif akkasumas fayyaa hawaasaatiif barbaachisaadha. For comparison and trend analysisdhaaf illee waliin madaalchisuudhaaf garee kamtu du'u jira. Akkasumas jijjiiramni jiru maali? Disadvantage isaa garuu it is bulkidha. Bal'aa waan ta'eef to compare many subgroup of two or more population gareelee lama takka immoo hawaasa hedduu waliin madaalchisuu hin dandeenye. Inni sadaffaadha adjusted rateidha. Adjusted rate jechuun reetii walitti fidanii walitti dhiheessan. If you want to compare characteristic of two or more players, yoonii fi naannoo lama fiichii ol waliin madaalchisuu barbaanne, it is impossible to know whether difference is due to age, specific or both. Yoonii fi garaagarummaan kun sababa umriidhaatiin takka immoo sababa saalaatiin, age specific death rate or both ta'uu yooniif adda baasuu yoo barbaanne. Therefore, age need adjustment nu barbaachisa. Umrii isaanii walitti qindeessinee achi keessa adjustment and standardization goona. Adjusted ratein karaa lamaan godhama. Through adjustment or standardization dhaan. Standardization yeroo jennu sadarkeessuu increase comparability dha. Waliin madaalchisuudha. Madaala isaanii between exposure group gareelee san jidduutti waliin madaalchisuudhaaf umrii san. It can be direct or indirect dhaan. Karaa kallattiitiinis alkallattiidhaan illee godhuu dandeenya. Faayidaan isaa maali? Advantage isaa summary rate are achieved. Umurri isaa ni dhaqqabama. Permit unbiased comparison. Madaala loogii maleedha. Madaala loogii maleedha akka qopheessinu nu taasisa. Easy to interpret dha. Salphumatti hiikatti kennuu dandeenya. Garuu disadvantage isaa fictitious rate dha. Ratein tuni garagara. Jijjiirama. Method of adjustment in two method of adjustment dha jira. Kallattiidhaa fi alkallattiidhaan. Inni direct method jedhamu it is derived by applying a category of specific rate observed in each population to a single standard population. Gareelee specific rate ichi keessatti mul'ate san standard population tokkoon yeroonii fi kallattumaan waliin madaallu. Gaafii akkam deebisa inni kun direct method kun. Answer the question, would the overall prevalence of disease among people in the country was the same? Faffaca'insi dhukkuba kanaa hawaasa kana keessatti takka immoo namoota waan kanaaf exposed ta'e keessatti wal fakkaataadha. Wal fakkaataa miti kan jennu deebisa. Fakkeenyaaf level of exposure haa ilaallu. Age groupiin akkana jirti. Low, medium fi high dha. Warreen populationii lowii keessaa 10-20-70 haa jennu. Keeziinii takka 5-3-5-40 takka. Prevalence isaa prevalence yeroo dalaynu keezii kana populationiidhaaf irra. Keezii kana populationii kanaaf yeroo hirre isii kana arganna. Isa mediumii kanaas populationii kana fudhadhu. San booda keezii kana populationii kanaaf hiri. Prevalence isaa isa kana. Isa high kanaas populationii isa jiru kana keezii kana populationiif yeroo prevalence isaa isa kana. Inni hundinuu prevalence isaa yoo ilaallu xumura irratti duwwaa tuqaa 4 takka duwwaa tuqaa 4 takka duwwaa tuqaa 4 takka ta'e. Overall prevalence of outcome in the series exposed level is the same. Jechuun duwwaa tuqaa 4 takka. Amma kana jechuun can we say the exposure has no effect on prevalence of outcome? Waan kanaaf exposed ta'uuni bu'aa sanirratti jijjiirama hin finne yoo jennee ilaalle waliin madaalchisuu qabna. Kanaafuu
waliin madaalchisuudhaaf adjust prevalence yoo goone. Isa observed case kana prevalence keenya hareefu kana. San booda adjusted prevalence godhuudhaaf maal goona total prevalence kana total observed case dha total population dhaaf irra. Meeqa ta'a inni jalqabaa for low exposure dhaaf 41/100 dha. Inni medium dha prevalence isa kana expected case yeroo shalaynu expected case prevalence population isanii baay'isuu isa population low dha saniin baay'ifna. Asirratti prevalence isaa duwwaa tuqaa takka torba baay'isuu population 10 takka tuqaa torba ta'a. Kanallee akkasuma dalayna. Totaaliin keenya 53. Prevalence isaa kana adjust yeroo goonu 53 irra dhibbaata. Isa high population dha kana hootu. Isa high population dha prevalence akkasitti dalayna jenna. Expected case prevalence asitti arganne kana baay'isuu population isa low isan furanna. Minimum isan. San booda asirratti adjust prevalence garagara dhufe. Kaisa jalqabaa 0.41 ta'e kaisa lammaffaadhaa 0.53 dha. Inni sadaffaadhaa 0.71 dha. Kanaaf karakteristikii isaa kana yoo laalle warreen country A, B dhaaf C jennee isa A jalatti observed case 41 dha. Hundaa'u observed case observed prevalence illee wal fakkaataadha. Adjusted prevalence dhaatiitu garagara ta'e. Inni A dha 0.41 dha. Kun 0.53 dha. Kun 0.71 dha. Standardized rate ratio dalaguu qabna. Standardized rate ratio dalaguudhaaf adjusted prevalence kana hiruu observed prevalence dha times 100 dha. Fakkeenyaaf isa A irra jiru kana adjusted prevalence 0.41 dha. Observed 0.41 dha. Kanaaf yeroo hirree dhibbaan baay'ifne dhibbata. Isa B dha kana dalaguudhaaf 0.53 hiruu 0.41 goona. Baay'isuu dhibbaa yeroo goone dhibbaa fi 29. Inni irra jiru kuni 0.71 hiruu 0.41 dha. Baay'isuu dhibbaa yeroo goone dhibbaa fi 73. Kanaafuu gareelee tana waliin madaalchisuudhaaf bifa kanaan ilaalla. Standard rate ratio jaaniin. Malli lammaffaadhaa indirect standardization dha. Karaa alkallattiidhaati. One of the method used to carrying out indirect age adjustment is karaa alkallattiidhaatiin umrii kana waliin madaalchisuu cinatti to relate total expected days to those of observed days through formula known as standard mortality ratio jaaniin. Standard mortality ratio ni akkaataan itti shalagamtu total observed days in population hiruu total expected days in that population baay'isuu dhibbaati. Amma kaawunti rooma isuma reefuu san yoo fudhanne keeziin isaatis kanuma reefuu san yoo jenne prevalence isaa yeroo dalaynu prevalencein keeziidha populationiidhaaf irra jenne kun akkana dalagama. San booda population isa lammaffaarra jiru keeziin kana expected keeziin ammoo yeroo dalagamu prevalencein isa jalqabaa kanaaf fudhatama. Prevalence asii gadii dalaguudhaaf isa jalqabaa kana isa lawwii kana fudhanna. 0.10 times 13. Inni umrii kana jidduu jirus 0.25 isaan baay'isuu population kana. Kanaas prevalence isa 70 jala jiru kana 0.5 times 30 goona. Expected keeziin keenya waliigala yeroo walitti dabalu 28 ta'a. Population isii jala jiru yeroo dalaynuus expected keezii isa jalqabaa san fudhanna jenne. Prevalence isa jalqabaa san fudhanneeti baay'isuu population isaa kana goona. Boodarra walitti yeroo dabalu 17 ta'e.
Inni jalqabaa 40 takka, inni lammaffaadhaa 28, inni sadaffaadhaa 17. Kanaafuu standardized mortality ratioonii yerooniif shalaynu observed keezii hiruu expected keezii baay'isuu dhibbaati. Yeroo shalaynu observed keeziin hundarrattuu 40 takka ta'e. Observed prevalency hundarrattuu 0.41 dha. Expected keeziin inni eedhaa 40 takka. Ka biidhaa immoo 28 ta'e. Inni siidhaa 17. Kanaafuu standardized mortality ratio dalaguudhaaf observed keezii kana hiruu expected keeziidhaa baay'isuu dhibbaati. Observed keeziin inni irra jiru kana shalaguuf 40 takka. Hiruu expected keeziin 40 takka. 40 takka 40 takka yeroo hirri takka ta'a baay'isuu dhibba ta'a. Isa biidhaa kana standardized morbidity ratioonii observediin 40 takka. Hiruu expectediin 28. 40 takka 28 firree baay'isuu dhibbaa yeroo goone 46 ta'a. Inni siidhaa 40 takka hiruu 17 gooneeti baay'isuu dhibbaa goona. 240 takka. Kanaafuu garaagarummaan isaanii akkanatti adda bahee mul'ata jechuudha. Inni biraan measure of morbidity dha. Morbidity qaamaa hir'achuu, du'aatii ittiin saffaruudha. Morbidity reetiinii rate used to quantify occurrence of disease. Reetii dhukkuba san ittiin saffaru saniin morbidity reetii jedhama. Waa lama of jalaa qaba. Incidensiidhaa fi prevalensiidha. Incidensiin maali? Prevalensiin maali? Waan jiru ni ilaalla. Incidensii jechuun number of new case of disease that occur during a specific period of time in population at risk for developing disease. Hawaasa carraa dhukkuba saniin keessa mul'achuu qabu keessaa lakkoofsa keezii mul'attee san yeroo san keessatti saniin incidensii jaaniin. Incidensii jechuun carraa dhukkuba haaraa hawaasa san keessatti mul'atu lakkoofsa san. Incidensii yeroo shalaynu number of new case over period of time divided by population at risk during a given period. Hawaasa yeroo san keessatti carraa dhukkuba saniin qabamuu qabu baay'isuu keedha. Kee keenya 1000 fudhachuu dandeenya. 10,000, 100 ta'uu danda'a. Because incidence is measure of new event, waan ta'ii haaraa ittiin saffaruudhaaf waan nu gargaaruuf it is measure of risk jaaniin. Carraa dhukkubaa, carraa wanni kun dhufuu kan ittiin saffaran. Types of incidence inni typein incidenceedha. Inni jalqabaa cumulativeidha. Cumulative incidence kan jennuun the proportion of new case during a specified period of time. Hamma keezii haaraa yeroo murtaa'e keessatti mul'ateeti. Saffara proportionii keezii haaraa yeroo eegamte yeroo murtaa'e keessa mul'atteeti. It is denominator is mid-year populationidha. Mid-year population jechuun hawaasa jiddugala amata san keessatti walakkaa amataa san keessatti hawaasa waan saniin mudachuu danda'u. Cumulative incidence yeroo shalagan formulaan isaa number of new case during a specified period lakkoofsa keezii haaraa hiruu total population at riskidha. Hawaasa carraa dhukkuba saniin qabamuu qabu achi keessa jiru. Kanaan cumulative incidence jaaniin. Inni lammaffaadhaa incidence densityidha. Incidence density wanni inni shalagu reetiidha. Cumulative immoo proportionii. Incidence density yeroo jennu it measure rate at which new cases occur in population during a defined period. Reetii keeziin haaraynii populationii carraa dhukkuba saniin qabamuu qabu keessatti mul'achuu danda'u ittiin saffaru. The population at risk is dynamicidha. Hawaasni dhukkuba saniif saaxilamaa ta'ee jijjiiramaadha.
and each person in population is contribute amount of time that they remained under observation and free from disease. Akkasumas namaa namatti garagara yeroo inni suni qorannaa jala turee dhukkubarraa itti bilisa ba'u sunilleen achi jala jira. Kanaafuu person time jedhaniin incidence tana. Person time rate are often used in court study dha. Study design follow up hordofii keessatti reetiin tuni achi jala fayyadamna. Study of disease with long incubation or latency period. Dhukkuboota osoo mallattoo namarratti hin mul'ifne yeroo dheertuu fa'aa namarra turan sanfaattiin hordofuudhaaf. Total person time for denominator is computing yeroon innichi keessatti fudhate, yeroon inni namni tokkochi keessatti dabarse suni summing amount of person time contributed by each person in population during study period. Yeroo hawaasa san qorannu keessatti yeroo namni tokkochi sun fudhate. Kanaafuu person time is person year, person month jechuu dandeenya. Person time rating number of case during observation period divided by time each person was observed total for all person. Yeroo hanga inni sun laalame. Yeroo hanga inni sun laalame times then the power of any k keenya jechuudha. Hawaasa san keessa. Fakkeenyaaf a researcher followed 100 patients. Ogeessa nama qorannaa godhuu barbaadu tokkootu nama 100 hordofe. MDR TB multi drug resistance ta'e. To identify risk factor of extremely drug resistance TB for 18 months. Wantoota carraa TB kun dawaa wajjin akka wal baru godhu sana adda baafna jeetii baatii 18 hordofe. 10 of them is died. 10 ni du'an. 20 is developed extreme drug resistance TB at 6 months. Eega baatii 6 hordofe namni 20 extreme drug resistance uuman. 7 is lost from follow up. 7 follow up irraa badan yeroo baatii 9 gayan. The rest is completed 18 months of follow up. 18 ammoo ni xumuran. Inni hafee baatii 18 san ni xumuran. And the reported they were caught. Isaan hafan sun fayyuun isaanii ni gabaafame. What is the total person months of follow up? Total persanii namni kun hordofame. Baatiin hanga inni kun hordofame hangam. 10 plus 20 persaniini 10 ida'uu 20 baatii 6 hordofaman. 10 ni du'an jee. 20 immoo maal extreme drug resistance baatii 6 irratti. Isaan 30 kun baatii 6 hordofaman. Jechuun 180% per month jechuudha. Nama 180 baatiidhatti. Namni 7 baatii 9 eegee san booda badi. Kanaafuu 7% times 9 in 63 ta'a. Kana walumaan baay'isuudha. Kun 30 baay'isuun 680. 7 baay'isuun 963. Inni dhibbarraa kaafee 63 baatii 18 ni fixan. 63 baay'isuu 18 dhibbaa fi 1,134. Tootaalii yeroo walitti daballu 180 ida'uu 63 ida'uu 1,134 yeroo goonu 1,377 per month jechuudha. Inni lammaffaadhaa prevalence rate dha. Prevalence rate ni number of people in population who have disease at given time. Lakkoofsa nama dhukkuba saniin qabame yeroo san keessatti. It include both new and old case. Keezii haarayaa fi keezii duraan jirtullee hammata. Yeroo san keessatti lakkoofsa nama dhukkuba san qabuuti. It commonly used with chronic disease
or those with long duration. Prevalence rate dhukkuboota yeroo dheeraa nama wajji turanii akkasumas dhukkuboota ciccimaadhaaf fayyadamna. The basic requirement for prevalence study are similar that of incidence study except time of onset. Kana qofaa garagara godha. Prevalence qorachuudhaa fi incidence qorachuudhaaf wantoonni adda godhu time of onset yeroo dhukkubni sun itti eegale. San qofaatu adda godha. Types of prevalence gosa lamaa jira. Point prevalence fi periodic prevalence dha jira. Point prevalence jechuun amount of disease in population at single point in time. Yeroo takkitti san keessatti hangam takkaa jira lakkoofsa dhukkubaa yeroo san keessatti hawaasa san keessa jiru yeroo sanitti point prevalence jaaniin. Period prevalence ammoo number of person who had particular disease at any time during particular interval yeroo san jidduutti. Periodic prevalence jechuun lakkoofsa namoota dhukkuba san qabu. Yeroo hundumaa haa ta'utu yeroo torbaan san keessa, baatii san keessa, amata san keessa, amata hornee san keessa or any other specified time period takka ammoo yeruma fedheewu lakkoofsa nama dhukkuba san qabu periodic prevalence jaaniin. Characteristic prevalence dha. It is useful for planning dha. Karoorsuudhaaf bu'aansaa tokkoffaan. For example, baay'ina sireedhaa, kilinika, workforce, humna hojiidhaa barbaadamtu karoorsuudhaaf. High prevalence is high risk. Jechuun prevalence yoo guddate riskiin isaa carraan isaa guddaadha jechuun lakkoofsi isaa guddachuun. Kun reflect increase survival jechuudha. Prevalence isaa guddate jechuun carraan jiraachuudhaan ni guddata jechuudha. As a result of improved caring ni guddata jechuudha. Or behavioral change or long duration turtii yeroo dheertuu qaba jechuudha. Prevalence isaa ol ka'e jechuudha. Low prevalence low risk jechuun miti. Kun reflect rapid fatal or cure process qaba jechuudha. Short duration qaba jechuudha. Kunis sun prevalence isaa xiqqa jechuun takkaa dafee nama ajjeesa takka ammoo dafee fayya jechuudha. Prevalence isaa yoo ol ka'e dhukkubni kun turtiin isaa dheertuudha. Tajaajilli isaa dafee nama ajjeesuun ni dheerata jechuudha turtiin isaa. Inni biraan measure of mortality dha. Safaroota du'aatiidhaati. It is used to quantify number of days dha. Lakkoofsa nama du'ee ittiin shalaguudhaaf. Keessaa jalqaba crude death rate dha. Crude death rate jechuun du'aatii sababuma fedheenuu yeroo san keessatti amata san keessatti uummata san keessaa du'aatii namaati. Total number of days due to all causes which occur in defined area. Kan hawaasa san keessatti du'aatii sababuma fedheenuu dhufte. Per 1000 mid-year population hawaasa achi keessa jiraatu biyya san keessa jiraatu keessaa nama du'e. Garuu death rate yeroo shalaynu number of total days of all causes sababuma hundaanuu ka du'e du'aatii isa walitti yeroo mid-year total population dha hawaasa achi keessa jiraatu baay'isoo kumaati. Inni lammaffaadha age specific mortality rate dha. Du'aatii umrii specific age group gareelee san keessatti total number of days occur in specific age group population during a specific period per 1000. Nama kuma keessaa hawaasa san keessatti umrii nama sanii keessaa nama du'e. Nama umrii sanii ka du'e. Age specific mortality rate jaaniin. Kana shalaguudhaaf number of days in specific age group yeroo mid-year total population of same age hawaasa lakkoofsa hawaasa nama umrii san keessa jiru baay'isoo kumaati. Inni sadaffaadha cause specific mortality rate dha. Ka sababa qabu du'aatii sababa qabu.
specific death rate computed for total population. Hawaasa san keessaa du'aatii sababaan dhuftu. Cause specific mortality rate yeroo shalagan number of days due to specific cause sababa sanii nama du'e yeroo average mid-year population lakkoofsa uummata baay'isuu 100,000. It is calculated by 100,000. Bakka silaa kumaa sanii 100,000 fudhan. Sababni isaa numerator is often too small waan ta'eef. Lakkoofsi nama sanii baay'ee gabbu'aa waan ta'eef. Inni afuraffaa case fatality rateidha. Case fatality rate jechuun namoota dhukkuba saniin qabame keessaa haa du'e jechuudha. Ratio of days due to particular disease to number of person who suffer from same disease. Nama dhukkuboota wal fakkaataadhaan qabame keessaa haa du'e jechuudha. It is used in epidemic condition yeroo dhukkubni bifa weeraraatiin ka'e to show severity of particular epidemic cimina dhukkuba sanii adda baasuudhaaf. Case fatality ratein yeroo shalagan number of days due to specific disease dhukkuba saniin nama du'e baay'isuu dhibbaa hiruu total number of case of same disease namoota dhukkuba wal fakkaataadhaan qabame. Inni shanaffaa infant mortality rate. Infant mortality jechuun du'aatii ijoollee amma tokko gadiiti. This is good index of health, nutrition and socio-economic development of country or community. Haala fayyaadhaa, haala nyaataa akkasumas haala hawaasa dinagdee fi guddina biyya sanii ibsuudhaaf hedduu barbaachisa. It is index of availability maternal and child health service akkasumas agarsiiftuulee tajaajila haadholii fi daa'immanii. Tajaajilli sun yoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuu nama agarsiisa. Infant mortality rate yeroo shalaynu number of days of children less than 1 year old ijoollee amma tokko gaditti duute. Yeroo total live birth in that year ijoollee amma san keessa lubbuun dhalatte baay'isuu kumaati. Inni ja'affaadhaa neonatal mortality rateidha. Neonatal mortality rate jechuun ijoollee guyyaa 28 gaditti duute jechuudha. It defined as ratio of number of days up to 28 day of life to total number of live births. Ijoollee lubbuun dhalatte keessaa guyyaa 28 gaditti ijoollee duute. Yeroo shalaynu number of days up to 28 day of life divided by number of live births baay'isuu 1,000. Inni torbaffaa postnatal mortality rateidha. Postnatal mortality rate jechuun du'aatii postneonatal eega guyyaa 28 bira hotte booda hanga amata tokko jidduutti ijoollee duute. Ratio of number of days after 28 or life up to 1 year guyyaa 28 olitti amata tokko gaditti duute. Postneonatal mortality rate is calculated days after 28 day of life divided by number of live births times 1000. Inni saddeetaffaadhaa maternal mortality ratio. Maternal mortality ratio jechuun du'aatii haadholeedhaati. This is important measure based on days in mother. Du'aatiin haadholee tanaa sababa maaliini? Duutu puerperal or maternal causeidhaan sababa dahumsaatiin moo sababa biraatiin. Puerperal or maternal disease include those due to complication of pregnancy. Dubartoota sababa rakkoo ulfaatiin, rakkoo dahumsaatiin eega deessee booda du'aatii sababa saniin dhuftu hunda maternal mortality ratio jaaniin. Maternal mortality ratio per 100,000 live births. Ijoollee lubbuudhaan dhalatte 1,000 keessa jechuudha. Maternal mortality ratein ammoo per 100,000 women of child bearing age dubartoota umrii ulfaa'uu keessa jiran amata 15 irraa hanga 45 amata 18 hanga 45 jidduu warreen jiran.
maternal mortality rate number of maternal days divided by number of women of childbearing age. Lakkoofsa dubartoota du'anii irraa lakkoofsa dubartoota warreen sadarkaa hormaataa keessa jiran amma 15 hanga 49 keessa jiran baay'isuu 100,000 maternal mortality rate jaaniin. Inni saglaffaadhaa proportionate mortality ratio dha. Proportionate mortality ratio jechuun du'aatii sababa garagaraatiin duutu san yeroo waliin madaalchisan. Deaths due to specific cause, specific age, sex or area to total number of days. Du'aatii hunda keessaa yeroo takka qofa keessaa baafu. Kana shalaguudhaaf number of days from specific age dha, sex dha or specific area divided by total days in same period. Du'aatii achi keessa jirtu keessaa times 100 eeguun. Inni biraa child mortality rate dha. Du'aatii daa'immaniiti. Du'aatii daa'immanii yeroo jennu number of days a year of children 1 up to 4. Ijoollee amma tokko hanga 4 jidduutti duuti. Divided by average population of children of same age. Heddumina lakkoofsa ijoollee umrii san keessa jirtu times 1000 goon. Inni 11 under 5 mortality rate dha. Ijoollee amma 5 gaditti duuti. Walumaa galatti. Kana yeroo shalaynu number of days in year of children 0 up to 4 year. Ijoollee dhaloota irraa hanga amata 5 divided by average population of children in same age. Heddumina ijoollee umrii san keessa jirtu times 1000 dha. Kanaafuu basic measurement on epidemiology isaan gamma laalle kana yoo gaafii qabaattan barreessaa waan hordoftaniifu